بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كوجمتوتا نقيفتوتا درسي مهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأ نواقض الوضوء آخرا ونموت وضوء الرّ نواقضه سرّا كابني شروط صلاة الرّ أركان التنصيبني واجبات التنصيبني سنة صلاة مبطلات صلاة شروط وضوء شروط وضوء فروض وضوء نواقض الوضوء. هذا كان ولدت العابد بتني سرّت كيسان أشرا وانبرات سيناني وان صلاة أكثر راجم ملير راهم إسات تجران وان دير السنة في الليل أكفكاتوتي وان جيرون إسان جرتو خانا إسا كان الدرسين كينا كوني أرى حلقان تينتوني حلقة أهورتمي جهافانا مال جدن شيني رحمة الله عليه. نواقض الوضوء 6 جنا نواقض وضوء جهاجان درسي إساني الرّ قد أفرفادا أكا كينت موكم ريفو سنين جده أفرتمي جهافادا حلقة أفرتمي جهافادا. نواقض الوضوء 6 جان واني وضوء ديغو وجهاجان وجهان الراكدرا الخارج من السبيلين وان كرا لمان نمر رابو جدان كرا لمان آدا ربين قده كرا لمان آدا وكيسا نما غرا نما كيسا بحنين كرا سلماني وان بيتو وضوء ديغا نبيتش وضعته وصوتا أجرو يو واقبني كرا فنشاني تينا كرا حفورة تينا واقا إرابها انتاتي نبيتش وضوء نساء بدي ديغمي وضوء نساء كشريعة كإني قابتي تائت ننجلو وضوء شروط قوتتي أركان قوتتي إن أسندر قدتي أركاك بوسوني وضوء نسون بدي كرا لمان مالي جنانين القبول والدبر كلا نفس على كإيرات يوكا دبرتي قبول كجنانين كنا في كرا موتو دوبان وان نمني نمر راجتين سوتي نمر راباتو نبوري نمر رابون كمو دبر جنانيني كرا كان لماني جتشو وان نمر رابو كوني فينچان تهينا حفورة تهينا ديغا غوغا تهينا منيي تهينا مزيي تهينا هما نمر بهتو ان بهنو نمر رايو به وضوءني نما هندي غما يچو وضوءني نما همبدا يچو اما قام مثلا النبي مني نمر رابه وان اسا اولي وجب سيزه جدور فقها اكاسيتي كان اسا وان اسا اولي وجب سيزه وان اسا اولي مال ديكاتا جلا وضوءني سينا انا هو akkasi jedha warri gariin amma dhiqata itti wajjabaa jedhan dhiqata itti wajjabiree dhiqanni yoo isa qabate wuduun achuma jala seena jedhan. Wanni namarraa bahu kun kana jenne karaa aadaatiin jenne karaan aadaa kamii karaa fuulduraa kanafa dhiiraatiif dubartii kanaa fi karaa duubaa ka hafuuraatii fi mootu wanni biraa ka gatta'aniin namarraa ka bahuu jechuu qaayixa ka jedhamu afaan arabiitiin. isa jechu karaa sanii yoo namarraa bahe dubartii takka namichi yoo laale yoo bishaan irraa yoo kamaniyyiin ta'in bishaan sun wudu'a balleessa jechuu madii fi wadii jedhaniini. Madii wadii waan addaan jiru tokko bishaanuma madiin bishaanuma qulqulluu bishaan fincaanuma walitti dhiyaata fincaan fakkaata walitti hararra'u malee irrarra'a. wadiin immoo xiqqoo maniyyee jalatti dhihaata haga isaa wannoon jedhamu malee adiidha wal harkisa isumatti dhihaata jechuu garuu isaa miti. Yoo kan baha namarraa jennaani wadiin kun yoo fedhiin dubartiin fedhii barbaaddu yoo mootu dhiirri dubartii fedhii barbaaddu waliin haasawanii faa wannoo jedhanii faa jartillee haa taatu toqulamti isaanaan godhin duratti yoo waliin haasawaniitiin bishaan kuka irraa bahu taate jara lachuu bonfedhe haa ta'u wuduun isaanii diigame
bakka uduun irraa baay'illee dhigee waan wanni sun tuqellee dhigee udu'a godhatanii jechuudha namni marrinu dhiira ta'ina dubartii ta'inaa jechuudha. maali daliilli jennaanin aw jaa ahadun minkum min alqaa'iti yoo dhufe jedhu tokkoo keessanii waa irraa kaaba yoo tokkoo keessanii aw jaa dhufe ahadun minkum min alqaa'it alqaa'it bootaa gaa'ixaa yoo dhufeetiin hin jedhe jechuun yoo waa irraa bahan jechuun yoo namicharra waa bahan jechuun safara keessatti illee waan enno masii salaasata ayyaami wayta waan hin diine wayta dubbatu walaakin min gaa'itin wa bawli wa nawmini jedhe wanni inni irraa wadda'atu jara kanaa jedhe yoo maniyyeen dhufee wanni masiilleen addaan citee dhiqata jechuu kana min gaa'itin gaa'ita waan karaa hafuuraatii fi hafuuraan namarraa bahu wabawlin karaa fincaaniiti wanoomin hirriibaa jechuu hirriibni inni nu ganaa addaan bakka guutuu bakka ofii itti dhufutti qaba sadaffaa irratti dhufa daliila kun walitti jira fide malee takka jenne kun waa namarraa bahu waa namarraan kun bahuun kun immoo fedhiin adoo yaadatan namarraa bahina eegasii jiidhallee ofirratti illee argeetin hin jedhe bakka sanillee jiidha sanillee ofirraa goysee dhiqeellee wayaa inni tuqeellee dhiqee ganaa wudu'a haarawoon fasaa jechuu wudu'a haarawa fida jechuu namichi wanni bahu kun immoo waan aadaa namarraa bahu tahina akka fincaaniitii fi akka mootu gaa'ita ishiidha yookaan immootu wanni akka raammoo goytuullee yoo namarraa baate raammoo wayii yookaan immoo wanni akka cirrachaa yoo namarraa bahe kunilleen wudu'a indiigaa wudu'a haarawa barbaachisa jechuudha bakka sanillee dhiqatanii wudu'a haarawa namarraa barbaachisa jechuudha. كلمة الخارج الفاحش النجس من الجسد وان موت فكتا نفن مرة بو كنجيسا جان شنو وانا كمين ديغا ديدي قدانا ما مرة بو يفان انتهينا كراباس اتنتهينا كرابلات دون انتهينا ديني وانا مرة بو هنا ملافي سيان يو قدتين مرة بو yoo guddatee namarraa bahe wudu'a hin dhiigaa jedhan garuu dhiiguu kana keessatti wal dhaba jira dhiigaa kana keessatti Umar radiyallahu anhu gaafa waraanameetiin hin jedhe akkasumatti osoo dhiqatiin akkasumatti salaate sahaabaa wayita jihaadaallee akkasumatti lolaan wajjin kama dhiigni irraa gadi yaa'u gara kaaniin falaxanii salaata akkasumatti deemanii wudu'a hin dhiigu warra jedhullee jira garuu yoo guddate wadda'achuutu irra gaariidha nama akka warra sheekh al-islaam tiinii fi anfa namni hedduun ulamaani idduutti dhaabata yoo sunnaa malee waajibaa miti warra jedhu jira diini madhaba hanaabilaatti hin dhiiga suni madhaba hanaabilaa ka amma irra jiru akka seeni filatan kanatti garuu ulamaani waan irratti wal dhabeef irrumaa wadda'achuutu gaarii yoo guddaa ta'e yoo dhiigni namarraa bahu guddaa ta'e maal humna namaa hir'isaa waa namarraa bahuutu malaa jedhan humna namaa kana hir'isaa waa namarraa bahuutu malaa jedhan kanaafuu wadda'achuutu irra gaariidha khilaafarraa bahuufi jedhan inni mootu karaa wanni karaa aadaa waa namarraa bahanii yoo bahan waan aadaa san keessa seen amma dhiigni guddaa yoo karaa fincaaniitiin dhufe fincaa qabama hukumi fincaanii qaba yoo karaa mootu nafa biraa ka gaa'ixaatiin dhufe hukumi sinii qaba haa ta'u nafa biraatiin hoo harki muramee dhiigni yoo nama keessaa guddaan jige luchii nama waraanamtee yoo dhiigni nama keessaa jige yoo mootu waa nama qoreen gudeeta nama waraantee nama keessaa jige hoo yoo jige kanallee wuduunni hin dhiigamaa jedhan warri ulamaani cinaa tokko akkasiyan warri kun immootu hin dhiigamu jedhan kiraaba kana maraa bahuu fi wal mormiinsa kana jalaa bahuuf wadda'achumatu gaariidha jedhan wadda'achumatu gaariidha jedhan sadii suni sadaffaan immoo zawaalul aqli aqliin namaa hagooggamu aqliin nama keessaa waa beeku irratti hagooggamu jechuudha
من أو غيري عقلي نمر حقوقون هربا اتلفته يوكا وني براتو قبضو ويتو اتلفته عقلي نماتون حقوقمو ديم سجتون كوني نما كيسا ترو جتو ميتي أكوابيتو الأبدي أما يونا ميتي هو هربني تقوسيتني هربني كجالتك أبي هربا كراجسين ومان بيكو وفي برا غرا غغلا غرنا كسيكو أرجيتا أتشي كايتو أرجيتا ويا كأوفتو أرجيتا وان كان وصوي غزي أتجاه فتهم بيكو نميتشكو كان يجتشو رادي مجتشو مو كيسا بي كيسا دوزي دوئي كيسا قوي دي يجتشو ميسي هريبان اللي يوكا واني هريبان تاينو وان براتينو واني برا مالي إمراتي ربي نمرها قبو يوكا موتو أكملي تيوا دوغي مچاي يوكا موتو دكومني تجراتي تنين غغبدوني رغرغلت كن هندنو وان بلي سراي يچو هريبا يو تقاتي مالي هريبا تقايو تاي مالي يو تايتو مان كمو غوتاتي ومان قبو يچو چيسولي يو چيسا تقاتي ومان قبو يچو هريبا قدا في تقا مالي ندام بين جران اللماني هريمني تقا في قدا يچو ان ادام بينون هريمني تقان توان نمني نما برا حاسو نما حاسو كدغيان كوفي ادان امبافن يلا وان نمني حاسو دغيتا وفي ادان امبافت ونكم مالي كيس سجلا تراجچو سجلا ترتوان نمني سبيرا تاي حاسو وفي دغيتا حاسو دغيت نغاين دغايا وفي حاسو نما دغيت وفي مو هوبتي نمني كون دو يغسي او تولجت سيغا ودني ولت دابدي وان جر كون حاس هيمون دندت isa kanan hirriba xiqqaa jedhan hirriba guddaan hoo ka waan namni jedhu dhiise osoo isaa achi fuudhan hin dhageenye isaa achi fuudhanii harkisanii osoo deemanii garan harkisanii hin dhaga'u hirribni guddaan kanaa jedhan akkanatti addaan ba'a jedhan garuu waan hedduu sahaabaan masjida keessa ciciisanii utubaatti hirkatanii gamana utubarraa utaalee namni garii lafa dhawa mugeeti akkasanitti wachuusan eegasii ka'anii salaataniif hirriba guddaa yoo ta'e malee hirribni xiqqaan hin balleessu jechuutu irra caalaa adillaa walitti qabuufillee akkastu irra caalaa jedhan hirribni balleessuu daliilli maali rasuulli waan jedha alayhi salaatu wassalaami alcaynu wikaa'u sahiyya ijji hidhaa nafa saalaa ka duburaatii jedhan nafa saalaa ka taa'aatii jedhan فمن نام نمني رفيت ننجل فليتوضأ وضوءها قلويا حديث براك يستي مال جنم إذا نمت العينان يو إجي لمان ربته ميده استطلق الوكاء جناني موتوها هدان هيكت جان هدان فرت جان هدان فرت ماري واني كيسا جلو كيسا ياتي يجو هدان فرنان واني كيسا جلو keessa baati jechuudha maarree namichi hadasinillee irraa ba'ullee of quban qabu jechuudha hin beeku kanaafuu akkanatti balleessa jedhan sadaffaan kana afraffaan massul farji bilyadii nafa saalaa kanama nafa saalaa nafa saalaa ka dubartiitiif ka dhiiraa ka duraa tahina ka duubaa tahina of qabachuun nama biraa qabachuun ijoollee xixiqqoollee osoo taate ijoollee xixiqqoo amma namni dubartiin faattu seekiyya jettee akkatti ijoollee qaqqabdi kuni wuduu'a adiigaa wuduu'ni isiidhaa hin diigamaa jedhan هذا القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله وجمهور العلماء جمهور العلماء اللي كانوا فلان قول صحيح دوبرتي او نمتي يو نفع في كسالا كدرات هنا كدوبات هنا وسوا إدو إسا هنجر سو ميساوي سره ويوا وان وبرا إنكابني نفع بدو إسا كقبضو تاتي أركان وسو تايو كاسو وهو قاسو أتشر يوهر كيسا بوئيت ننجري harki isaa yoo achirra bu'eetin hin jedhe wuduun isaa hin diigama ka ofii tahina
كنما براتهنا كإجولتهنا كنما قداتهنا كجراتهنا كنما دعاتهنا وان هركي إسا نفس على لمن كدراتي كدوبا كرا دي فنجان ربو كرا بور بهون يو نما وان افتقيت نينجد يو كان نما برا تقيت نينجد اول افتقو ودو وايرن جرات يو كان نما برا إجولتي كل هذا دو تقيت نينجد ودو نيسا بدي يجو نما جرال له هاتو نما دو آل له ادي كجريت نين كنا فإساسا وفي وضوء قباتي كنا فإسا سالا لمان كنا يو كاركانتو قطات هندي كجريت وضوء نساء هم بدا مالي دليل له حديث بصرى بنت صفوان رضي الله عنها حديث بصرى بنت صفوان كيسين أديسته مال جدادين نساء إسيرا رسول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وليتوضأ جد رسول صلى الله عليه وسلم نمني نفع إساء صلاة كيس ننجده نمني نفع وفيك صلاة كيس ننجده وضوء هاقلته جدا نفع وفيك صلاة نمني تكيس ننجده ها وضعته جدا كإسال لي تكينا كنما برال لي تكينا أكسما حديث بصرى كيس حديث تلك بن علي بن كيس تيمور رضي الله عنه مالجان إنما هو بضعة منك جتو مسرة تاتي هما بلسو يعني قروا علماء حديث بصرى بنت صفوان إسي إرى حديث سنرة جالجساني قردان علماء إسي سنرة جالجساني حديث سنرة جالجساني كراه الدوفو حديث سنترة جالا حديثني طلق بن علي وان آداء كمدور جروتي هم بسي حديثني كوني مو بكرا كاسي وضوء جبسيسي إسا قبچو ترة جالا جاني حديث علماء كرين هدو سن قبطاني ورا كان قبطو لين جرا غرو كدرا سنتر رجالا فلولا أحوط أن يتوضأ جان الرجالان حديث علماء غوري ويتين إني ديغو ويو موتو دقونتا اللي جدي باري واحد دولي كاكايو لين جرا غرو الرجالان وداتشو بجتشو نميچ يونا فوي توكي نينجد يونا فنا بيرا توكي نينجد حتى ما يتأيو توكي نينجد ها وضعتو جان توكين سبك نفس على تكوني تولي توكين سبك نفس على تي كان ميتان إنسا هندوها في جنة أسرت أدوما وراني في ذني كشنب فادا أكل لحم الجزور هون قال نياتشون وضوء أديقا أكما سيئة مسلم كيستي مكلمة في سيئة مسلم كيستي يا رسول الله أفنتوضأ من لحم الإبل جناني قال نعم أنا أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت أنا أتوضأ من لحم الإبل قال نعم فأديبني جابر هو كان انديغو كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار كجري هو كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار كجري كان هو حديث رسول الله كان هو كمي جناني كان أديبني أموما كان اللين كبا هاتو كوني أموما سوني خاسي وان قال بيتشاتي سنوا خاصي وانقال بيتشارت له في وانتيف وضوء بلي وضوء قدتشوت الرجالة جتشو وضوءنهم بدا جنة وضوء نمني قدتشوت الرجالة سني سنت الرجالة قال فون قال جاتون ديري تهينا كبير جاتي تهينا وضوء ما بلي سيجو جهبان الردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله أعاذنا الله والمسلمين من ذلك ربي نمو في مرة مسلم عليه وانسان كان رانا جاها باسو إسلام مرة غرقلو إسلام مرة غرقلو كمبرا وان قبابا نبي تشو قرآن تكيس حديث رسول يو تكيس رسول يو تكيس جتش رسول يو تكيس رسول مزات إيسا يو تكيس نما وأكنا جري وان تقو رسول وان همالين يو جري تنجرين كفرا نمي كفرين برا فقوت يو كفره مالتا
وأن النودون إسابة دوه مال لئن أشركت لا يحبطن عملك ربي رسولنا كثير والله يو ربي وهذا بلتيت ننجت يوكا ربي وجي وامتيت ننجت يوكا اتوامتيت ننجت دلقان كيم بدي نمتي وجموان كان فيدي دلقان إسابة دي إيكا دلقان إسابة دي توضوها تكيساب تنجرتو ودلقان إسا هم مرو مبدا يجو تكيساب تنجرتو ماري هديبني ونولين كتير لا تقبلوا صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حدث قام كن نمت فيدي حدث قد دايون حدث أبورا بيوننا مرة بومج إسلام ما ديكون هند ما يديك أركان إسلام ديك أركان إيمان ديك وأنا وضوء ديسي كن بكايو هند يجو بكارا بمسيسي كنابو نمني إيجاتشو ورباتشي سجيتش كيست وانتك كون كبرانم وانتك كيشو waan hagana mara guddatu miti wanni kufriitti nama geessisu waan xiqqishu waan hagana mara guddatu miti rasuula yoo xiqqeesse hadiisa rasuula yoo xiqqeesse qur'aana yoo xiqqeesse hatta ulamaa yoo xiqqeesse namichi khaxara keessa jira ulamaa karaa haqaa da'awaa godhu kammoo haqatti waamu ulamaa yoo xiqqeesseetiin hin jedhe rakki gudda ulamaani rabbiin biratti darajaa guddaa qaba ربنا في سن الراباسو جهان كان يجتو واني وضوء ديغو وكوضوء بلسيتني ايغاسي بلسا يجتو مالين وضوء براتو كنانا مقبا سنين صلاة انتو سنين طواف قدون انتو وان سلا وضوء برباجسو حاجة إسا وضوء سنفيدو تدلقون انتو جتو وان جران شيني أستي تنبيه هم من جراني ميتا ريقون وضوء هنديقو جان ورقانين أما يوم ميتا ريقيتين انجده وضوء نيسا هنديقا ما جان نمتش وضوء قبا يوم ميتا ريقي وضوء هنديقا وكما ريقوتين ميتا سلا حركت وادرتاني يوكا قفات أكما كان وانو شرابي حركت درتاني تكاد ورق دوريلين انو ويا وفت ممره أكست ريقا yoo wayaa ofitti maree wayaa gubbaan akkasitti dhiqeesin hin jedhe maal ta'a odoon isaa matama meeshaa dhiquu kanaani odooni badaa warra jedhutti jira amma isaan maal jedhan rahmatullahi alayhi fassayu annahu laa yanqudu lwuduu odoo hin diiguyyaan meeshaa dhiquun kuni jecha garguddaa ulamaatii jedhan daliilli hin jiru jedhan daliilli namichi meeshaa yoo dhiqe odoon isaa hin bada ka jedhu daliilli hin jiru jedhan طيب دليل هو من غسل ميتا فليغتسل كجره كوني ضعيفة هجا دليل حديث نكوني ضعيفة هجا مرة بكلمة توا والأبني وضوءني أما وضوءني ورقارين وضوءني ديغما إن وضوء قد سجا ورقارين إن قد سجران خلافة كان كيس سابه فنمتشي وضوء قد أجمت غاري لا جنان warri walitti araarsu akkasiya garuu uduu yoo qabaateetiin hin jedhe uduun hin diigamu daliilli ittiin jiru tole namichi kun wayita dhiqu kana yoo nafa namichaa kasaalaa ka tuqu taate hoo nafa namichaa kasaalaa nafa namichiin dhiqaa jirtu nafa namichi kasaalaa yoo ka harkaan tuqu taate hoo wayaa hoyi ofirraan qabdu istinjaa baaftiif nafa dhiquuf maal taate gaafsan uduun jara lachiitu hin diigama dhiirrillee yoo dhiira tuqe uduun namichaa hin diigama bee harkarraa waan qabu jechuuf gaafa kan dubartiillee yoo dubartii nafa saalaa kan wayita dhiqxu taate hin diigamaa uduun isii maaliif diigaman uduun isii diigamuuf nafa saalaa kan namaa tuqxe jechuuf nafa saalaa kan namaa tuqxe jechuuf karee fuusanitti seena nama safar jawaab wal yatawadda ka jeesani achuma jala seena jechuun yoo namichi immoo sunnaa wanni barbaachisu wayita meeytaa dhiqan awwala harka ofiitti waa godhachuu harka ofii kana kufaata ta'ina wayaa itti ol maruu ta'ina akka amma kun olaastikii waa ofiitti seenanii waa harkatti godhataniiti waa qabatan kana waa dalagan waan akkana harkatti godhatanii akkasitti haa dhiqanii sani lammadda kasanitti aalmu
nafa saalaa kana maa tuquun dhorkaadha. Wayita dhiqanillee maali waa irra buusanii surree xixiqqishuu sana akka surree xixiqqoo jalaa sana butaanti waan akkasii itti ol godhanii isii san keessaan dhiqan malee harkaan dhiquun hin barbaachisu. Laaluullee hin barbaachisu. Wayita dhiqanillee nafa ooraa saalaa kana wayama wayitiin qulqulleessanii eegasii wayaa wahii ka dhiiraa ta'in akka dubartii ta'in itti ol diranii nafa saalaa kana akka mul'an. Namni saalaa namni eegatu akka jiru rabbitu beeka. Waan isarraa bahullee rabbitu beeka. Nafi isaallee akka jirullee rabbitu beeka. Wayita jiru namichi hin dhoofata. Ammaadha dhoofachuu hin danda'u. Ittiin dhoofachuu hin danda'e kana namni nafa isaa haa dho'isu jechuudha. Namni nafa isaa dho'isee isa laaluu haa dhiisu. Wayaa wayii qumaasha wayii ooraa isaarra buusee akka ooraa isaa hin laalle. Ammallee namni waa dhiqu kuni waan arge waan nama dhiqu kanarraa arge hin dubbatu. Yoo kheyrii taate hin dubbata. Namni isaa lallaafuu seeqachuu namicha kana wayita dhiqan namni gariinis seeqata. Akkuma nama jirutti seeqata. Nafni isaa kun immoo nama jiru caalaa laafa namni garii wayita dhiqan. Yoo waan akkasii ta'e waan bareeda yoo ta'e hima dubbatu. Yoo waan biraa ta'e waan takkallee hin dubbatu. Hin dho'isa jechuudha. Dubartiin isheen asirratti fidanii amma. Dubartiin haati manaata namaa udu'a hin diidin moo hin diiduu. Warri gariin haati manaata namaa udu'a hin diidii jedhan. Maali dubartummaa san keessa mama safar jau falee tawaddaayee. Mastii farjii ka abbaa ta'ina ka nama biraa ta'ina. Sanuma dubartiillee yoo tuqaniitiin hin jedhan dubartii yoo tuqaniitiin hin jedhan massul farji bilyad jedhe. Massul farji bilyad ta'uu ta'ina ta nama biraa ta'ina sun farji. Nafuma biraa yoo tuqe hoo haadha manaa wayita quluu irraa fuutu yoo tuqe hoo haadha manaa yoo salaama gaafatee eegasii karaa salaata azaanan hoo hin deemamu yoo dhungate hoo min albaata. Isiin hoo yoo dhungatte hoo jaarsa isiitu waan irraa saalfattu hin qabdu. Yoo dhungatte hoo maali? Wuduuni hin badu sahiihni. Sahiihni wuduuni hin badu. Wajjana. Wuduuni hin diigamu. Shaawaa ta'e illee shaawaa ta'uu baate maal namni shaawaa malee akkanaan dhungata. Jaartii ofii jaalatu malee jaarsi hin dhungatu. Jaartiin jaarsa jaalattu malee dhungattu. Maarree kuni aadamatti kun aadamatti jedhama ta'umu bilbalwaa jedhan. Waan aadaan irraa durummaan hin dandeenye jaarsa jaartii waliin ta'an, waliin nyaatan, waliin dhugan, waliin rafan, waliin deeman, waliin ta'an. Garamitti jedhe kun harkaa wal tuquun eessaa wannoo harkaa wal tuquu dhabuun hin anju jechuudha. Kanaafuu sahiihni dubartiin shaawaa ta'ina shaawaa malee ta'ina wudu'a hin balleessitu. Akka warri Shaafi'ii muluutti hin balleessiti jedhanii achi sunilleen hin ta'u. Akka warra Hanaabilaallee mootu shaawaa yoo ta'e hin balleessiti sunilleen daliilli hin jiru. Hin balleessitu jechuutu irra gaariidha. Tole yoo akkana jettan aw laamastumun nisaa ka jedhe hoo tuqan lamsi jechuudha tuqan la jimaa'iidha. Abdullah ibn Abbaasii ulamaa hedduutu warra salafa sahaaba irraa nama hedduutu Abdullah ibn Umar faa nama hedduutu kanatti fassaree hadiifni akkuma Imaam Xabariin odeesseetiin hin jedhe jimaa'iidha jechuu. Lahu laamastumun nisaa jechuun aljimaa' duuna gayrii من معاني اللمس مالي لصحة الخبر من أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. رسولي قابتك عائشة ننقتي عائشة نما دورتي سي ننقتي دورتي وفي ننقتي تنين صلاة التبهية صاحبتي مو وري طلابني وري راقافة درسوني إنه جناني لنكلفتي عائشة gaaf tokkommoo Ummu Salamaallee dhungateet salaatitti deeme. Ofii waddaanne jarallee waddaadhaa jechuun hin dhagahamne. Kanaafuu dubartiin wudu'a namarraa hin balleessitu haati manaa. Haati manaa wudu'a namarraa hin balleessitu. Asitti amma waan arkaana salaataatii fi shuruuxa salaataatii, furuuda salaataatii, nawaaqida salaataatii kana marayu wajibanni salata
واجبان وضوءه شرون وضوءه وان وضوء ديق مرتي أسيتي فما ورد إن شاء الله درسي برا وان هارو أخلاق جناني سنجم مرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.